بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبولي مسلمة وردفتوني إرجع كان بكم جرتن هندتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي رحمن ربي بركاني ساسين الرهجرات جدا. هرّا سجنتان كنكو أريد أن أتوب ولكن توبتشونا بربادة قروه جده. توبتشونا فدا بدي أد أدرّا وانم بلّي سرّا يكهون درّا إسان هركان هجد، إساني إجان هجد، إسان قران هجد، إسان الربان هجد، إسان قامكي يكمين هجد. توبتشون فدا قرو مال وهي تفي وانا في وهي تجرى وانا هم اللي قرا سنقين. أريد أن أتوب ولكن جدا هم اللي أنو قبينيا هرّي أما اللي أنو أمرين كو درقاقيسا أما اللي أنو صدر كابر بعد مرنجيني وان باي في دينك أنمني شيطاني أكني وانتو تكنا في دينك توبا الرابو ديبو إسا قد إيغا متدورين كن nama sila toobachuudhaaf garaa guutuudhaan kutatee ittiin kaane wajjin kottaa gama rabbii deebinaa. Yeroo nuti keessa jirru yeroo waan balleessine hunda isaa gaabbinee gama rabbiitti deebinuu jenneeti. Akkuma hamma argaa jirru haalli nuti keessa jirru haala addunyaan keessa jiru yeroo badiin gurguddaan lakkaamee hin dhumne dirree bahee jirudha. Yeroo keessa warshaan khamrii addunyaa hunda to'atee jiru, yeroo manni zinaa eeyyama addatti argatee jiru, yeroo inni itti labsamee jedhu, yeroo dubartoonni kabajaa hayaa dhiisanii sadarkaa qullaa deemuu keessa jiranu, wanti silaa namummaa jedhamu namarraa hir'ataa dhufe sadarkaa hayawaanummaatti jijjiiramu, yeroo maaf dhiirri dhiiran fuune jedhamu, yeroo attamiyyi dhiira fuuchuun hin eeyyamamne seera biyya tokko keessatti kun mirga namaa miidhuudha jedhamu, mirga namaa dhiibuudha jedhamu keessa jirra. Kanaafi waa'ee gama rabbii deebi'uu wal yaadachiisuu barbaada. Kanuma wajjin immoo namni gaggaariin ni jira barbaruma kana keessayyuu namni ajaja rabbii jala deemu, namni waan rabbiin isa dhowwe dhiisu, namni karaa rabbiin kaa'e irra deemutu jira. Akka rabbii warra sana jalaa nu ramadu warra badiirraa wal dhowwee gama rabbii deebi'u keessatti akka ramadamnuuf jecha waa'ee ta'uu baarraa har'a haasa'uudha barbaanne jechuudha. Egaa osoo rabbiin ulaa banee nama kanaaf waan balleessite irraa dhiisii gama kootti kottuu deebi'i jechuu dhiise hundi namaatu salphataadha. Namni kun jalqabuma rabbiin quraana keessatti bakka lamatti qoode waman lam yatub fa ulaa'ika humu dhaalimuun jedhe. Namni badii isaarraa gama rabbii hin deebi'in, toobaa jechuun badii balleessite irraa gaabbitee gama rabbiitti deebi'uudha. Namni badii balleesse irraa gama rabbii isaa hin deebi'in fa ulaa'ika humu dhaalimuun, jarri sun dhugumatti warra lubbuu ofii miidhaniidha. Qoodaan kana lamaan malee hin jiru jechuudha. Yookiin nama badii isaarraa gaabbee toobatee gama rabbii deebi'e yookiin immoo dhaalimoota. Kana lamaaniin alatti hin jiru. Ilmi namaa hunduu badii ni balleessa. Kullu bani aadama khaxaa. Hundi namaatu wanti ilmaan namaa ta'e hunduu badii qaba. Garuu warra balleessu keessaa filatamaan jaallatamaan warra وخير الخطائين التوابون. caalaan warra badii balleesse immoo warra gaabbee badii isaarraa gama rabbiitti deebi'eetii jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Akka nuti badii balleessin irraa gaabbinee gama rabbii deebinuu carraan gurguddaan nuuf kennameera. Carraan tokko ergamaan rabbii akka jedhan alayhi salaatu wassalaam inna saahiba shimaali la yarfa'u alqalama 6 saacaat. Abbaanii gara bitaarra taa'ee ilmaan namaa kanarraa maleekaan khayrii barreessu mirgarra taa'ee maleekaan sharrii barreessu bitaarra taa'ee tiji barreessaa jedhan. Inni sharrii barreessu bitaarra jiru kun yeroo ja'a qalama barreessuu irraa ol fuudhaa jedhan. Yeroo ja'a marsaa ja'a jechuudha. Maaliif jennaani akka namichi gaabbee badii isaa kanarraa deebi'u
عن العبد المخطئ قبرتش بدي بلس الرأي يروجا مرسا جاجي برسورة هركا الفودا جدا فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها يونا متجبا دي تيسنا قابي أرارم ربين كدتي قم ربي تدي بيجده ملايكي جسم برسو دي سيتي سيدر بيغتا جدا وإلا كتبت واحدة يو إني مودي دي قابو دي سيتما murannoo dhumaan itti fufee badii tokko taatee tiji irratti barreeffamtii jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam inni kun carraa tokko jechuudha akkuma badii balleessite yoo ati gaabbitee yaa rabbina araarami jettee dhiiftee gama rabbii keetii deebite utuma sirrattuu hin barreeffamin afuun rabbii dhiifamni rabbi si qaqqabata jechuudha inni lammaffaa immoo erga badii hojjettee kaate badii kana hanga duututti tawbaadhaan gama rabbiitti deebi'u carraan sii kenname ulaan tawbaa hanga gaafa ati du'uudhaaf lubbuun dhufee kokkeessi ga'utti yookiin immoo hanga biiftuun gara dhihaatiin deebitee baatutti ulaan tawbaa banamaadha eenyuufu ulaan tawbaa kun bal'inni isaa hanga kanan jedhamu إنما بين مصراعيه يرو جدني من إرجع ربي عليه الصلاة والسلام جدون هلا سجما جمنا كن حنج بيجي تكو جتشودا بيجي بلاس إنيوفو هلا جه جتشودا نما يكه جت هندافو كتا إسنجها جما ربي تدبينا ولا ربي بلادا أكمنا كينيا دي بوميتي منا أبا كينيا منا ماتي كينيا وكي كبينيا كينيا دي بوميتي هلان بل لتوبا إتين بنا مي ربي إتين نما سمتو حنج كان جدا مالي فرحمة ربي تجي بلادا إن رحمتي وسعت كل شيء رحمة نكي يوان هم دافو قهادة جد ربين فسأكتبها للذين يتقون ورنا سداتني فنجيسي برسي كاجد أكو مكان رحمة ربي إنجو فيس بلاد رحمة ربي وربدي بلسي أكن توبتي كما إسا ديبو فيس بلاتو سورة الأنعام كيسة نتم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم والرآية كوت أمنا يروج الرسيت فنجدني نجين ربي سن الرهجرات جدا كتب ربكم على نفسه الرحمة ربي كيسن متى لبوا في الرتي رحمة درك ما قد برسي أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح نمني إسن الرا ولا لما نجت ما بدين سلم أكا عبد الله بن عباس يدنيتي نومتي بدي وجتي ولا لا ولا لمان من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح سنبود جم ربي ديبي هجي إسا سنة بريتش جده فأنه غفور رحيم ربي نساء أرارمادا أكو مكان أرارموك فامتمو مررفتا رحمة أولاد تلت أولاد جدا كنافو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا مؤمنوتا هندي كيسنو جم ربي ديبيا هندي كيسنو بدي بلسيتن إسا قدار رايس إسا تكار رايس إسا تكوس انتفتنا إسا قدار رايس أبديهن كتتنا ربين إسا قدار كان هن قدتنا كمين أرارا منجد إسا تكو مويوات تفتي جت ولتك بسميد كنافو بدي بلسيني هندو مراي نهندنو جم ربي كين يهدي بنو جتشود رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا ور ربي أمنتن كان تقوم ربي أمنت كان قدنا ربي بيتو كان دندتي ربي بيتو كما ربي دي بيا هندي كيسن توبة نصوحا توبة كل كما ربي دي بيا ربي نور تقبل هلان توبة بنادا هم اللي رحمن إساء نوف بنا ميجرا يا قبرو تنكو قمكو كتا جتشو تجرا ربين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مال بدي بلسن الراء يكا نرى إيساني قم ربي دي بأني أرارم ربي ننكرة نوجد ربين ورم بدي بلسنو أكم قم ربي هندي بنيجد كنافو بدي قبن هندرا دي بيونو برباچي سجتشو دبر ورّي بدي قرقوده هجن نجرو أبدين كتتنا ربي سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا قبرو تنكو ورّي لبو كيسن ميتني بديدان يكان دانقاو في التدر بتني جدا رحمة ربي الرابدين كتتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي بدي هندجوني أرارما وانا تبلسيتي هندجوني أرارما أبدي رام كتتنا جد ربين كن ورّا أتفقاته فيف
نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قبرو تنكوتمي يا نبي محمد جري عليه الصلاة والسلام قبرو تنكوتمي أني أنا الغفور الرحيم أنا تجي أكان أرارما نما مرر فتادا رحمة أولادا جد نما مودي أجاجكو جلبولو دي اتفوفي بديتي اتفوفي وأن عذابي هو العذاب الأليم أدبين كان كم أدبيج مالا لسان ألفاتا رجل اتهمي جد بين الخوف والرجاء جيران نجود نوتي أدبي ربي سوداتاتي أكو مكان مو رحمة ربي كجيلا أدبي ربي سودانا بديتي تكورا جنين وجنو رحمة ربي كجيلا يكا قداه الجنة كانان أبدي كن ربي نوفين أرارا موسى البني رجنة اتنفوف نججود قبطين توكو أنا ستكاسو yakka kana badii waan hojjennu kana xixiqqoodha jennee tuffachuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf nam tokko yeroo badii wahiitti himamee jedhe isiin kun xiqqoodha wamaa miti baay'ee waa hin miitu waa rakkoon qabuu jedha. Rabbiin immoo akkasiin jaallatu. Rabbiinis akkasiin jaallatu. Maal jedhani Abdallah ibn Mas'ud tokko yeroo dubbatanii jedhanu badiin ilma namaa kun akka nama dhaqee bakkee walakkaa keessa qubate namni tokko muka tokko dhaqee fidaanni sun muka tokko fidaanni sun muka tokko fida booda walitti guurame quraan guddaa ta'e achirratti akka gubaalessaa gubatu ta'a jechuudha. Badiin xiqqoonati xiqqoodha jettee hojjettu kun booda sirratti fe'amee suma halaakee suma balleessa. Numa balleessa jechuudha. Kanaafuu badii hin tuffannu. Hadiisa baay'ee keessatti hadiisa Anas ibn Maalik gabaase keessatti إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم إسين إجا كيسان كيستي وانت كوسيتي وان سلبودا من الشعر هنغري فين سمتارة وانت كودا جدن أنس بن مالك قرونتي بدتيكنا برا إرقما ربي كيسا عليه الصلاة والسلام كنا نعدها من الموبقات وانما هلاكتو نما أبمسيفتو jiruu namaa duniyaaf diinii namaa walitti balleessitu akkasitti lakkoofna turree jedhan badiin tuffatu mu'minni rabbitti amane kun badiidhuma xiqqoosi yaa rabbi na halaaktii laata na salphiftii laata jedhee sodaata malee badii hin tuffatu. Hadiisa biraa keessatti Abdallah ibn Mas'ud maal jedhan innal mu'mina yaraa dunuubahu ka'annahu qaacidun taxta jabal. Mu'minni badii isaa akkamitti ilaala jennaan akka waan gaara yookiin tabba guddaa jala taa'e tabbi kun gaarri kun yakhaafu an yaqaa alayhi natti jigaa jedhee sodaata. Badiidhuma hojjete tokkoon jechuudha. Ijji isaa haraama laale waan rabbiin isaaf hin eeyyamne dubartii ajnabiyyaa ilaale harki isaatu waan rabbiin isaaf hin eeyyamne qabe gurra isaatu waan rabbiin isaaf hin eeyyamne dhaggeeffate ogga kana taa'eeti yaa rabbi badittiin kun na halaaktii laata jedhee akka gaara isaatti gadi jiguuf deemaarutti sodaataa jedhan. Wa innal faajira yaraa dunuubahu كذباب مر على أنفه نمني فاجر رجال لتان دانغا ربي دربي فينشلان يكيسا كمتلكا أكا تسيسا دفي فنيان إسارة دربي اتلالا تسيسا نفنيان كنجر دربي كم قون فقال بيدي هكذا أكو مكان جديتي يو في الرأوف ندبر سنمتي يروتي سندو في نور دربي فاجر نمني إيمان نسارة كوكبو badii hojjete yakka hojjeteeti yakka kana akkuma tisiisa sanaatti ilaalaa jechuudha. Waan salphootti ilaala. Mu'minni immoo akkanaa miti. Na halaaktii jedheetii sodaata jechuudha. Na halaaktii jedheetii sodaata. Akka qoraan sila dubbanneeyyi osoo walitti guuramtu dhuma kan koona balleessiti. Wa inna muhaqqiraati dhunuub namni badii tuffatu فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا هنگ إسا هلاك تتقد حديث سيهو الجامع الباني سيهو الجامع كيست سيجد الرتجي وصوال قبمتو إسا هلاك تيجد نرقمان ربي عليه الصلاة والسلام إيه نرد نما يكا تفتو جتشور أكور ربيك تولت دبتني يكتي تكون غافة إرتورا ميجد غافة ربين sodaachun dhibe hayaan dhibame qaanfiin dhibame uumaatti lakkaa'uun dhibame jedhe gaafati tuffattee jettee yalhaqu bilkabaa'ir yakka gurguddaa keessa seenaa dhaqee jedhan. Kanaafiyya ulamoonni laa kabaa'ira ma'a tawba
yakki gurguddaan tawbaa wajjin hin jiru sirraa kaafama wala sagaa'ira ma'a al-israar ati badii itti fuftee hojjechuu wajjin immoo wamti yakka xixiqqaa jedhamu hin jiru innuma guddataa jedhan gaafa badii wahii nutti himamee jedhame qophii hataanurraaf dhaabbachuudhaaf falmiidhaaf hin qophoofnu mu'minni yakkuma isatti himamee jedhame fakkeenyaaf muslimni areeda isaa kana hin gabaabsatu dheereffatee akka sunnaa ergamaa rabbiitti deema alayhi salaatu wassalaam yoo jedhame jalqabuma ay dheeressuun sun nama waajibaa khilaafuma oofuu kunu kan hundan barbaachisu lammaffaa sana bira darbee ka'ee ayoo muradde sagaa'ira moo kabaa'ira waan akkasii keessan galamu sunnaa ergamaa rabbiitti alayhi salaatu wassalaam maasha Allah ni hojjanna yakka qaba irraa fagaanna khalas waan akkasiitu nu biraa barbaachisaa jechuudha inni لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت جدا أتي بدينة الجتار تتكاتشو سين لالني يكنو الجتار كنت تكاد جتشو لالني قدين ربي إيسا يكار تلالمو ربي إيسا وانجلار تكنا ربي إيسا تنبلودي دار تكنا قدين سيادت وصوفي ديوان نسي قدو دندو إيسا تنبلودي دارتو أجج ربي أجج إرجما ربي قافددو فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ورّي أجج ربي كان فالسن ددني فنجلن حقيقة نجد حقيقة جيسة ربنا حقيقة جيسة تقول أن تصيبهم فتنة مكرو قد وهي فتنان كن زيغ القلب جدًا قلبين سا جلتي نفك إن شركنا دادا كيسا سينو أفايقة جدًا أو يصيب أن فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يوكين مو أدب الله لسا ربي برا جرتبو هايقة نوجدًا ورّي أججر قما ربي ديدن ورّي أججر ربي ديدن ويتلقاو ديدن كان هايقة نوجدًا كنافي بديتكو رايس قدار رايس توبة چندر كما جدًا علموني akka imaamu nawawi riyaadu saaliin keessatti nutti himanitti badii isa xiqqaas isa guddaas tawbatanii gama rabbii deebi'uun dirqamaa jedhan ulamoonni radwaanullahu ta'ala alayhim yoo ati badii qooddee gariirraa tawbattee gariirraa tawbachuu dhiifte innati tawbatte sun sirrii ta'a badiin isaa sirraa haqama innati dhiifte moo akkuma sanaan sirra jira jechuudha akkuma sanaan sirra jira jechuudha jechi tawbaa jedhu kun jecha guddaadha jedhan ulamoonni wamti nama akeekus waan baay'eedha akkanuti jechuma afaan qofaan astaghfirullah jedhamee dhiifamutti fudhannoo miti istighfaariniif tawbaan addadda istighfaariniif tawbaan addadda mee jecha rabbii wa an istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi jedhu laala da'waa godhee nabi nuuh na fakkaata an istaghfiru rabbakum waamichan itti jara waame rabbii keessan araarama kadhadhaadha ni tokko istighfaar isa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam inni atuubu ila allah wa astaghfiru an guyyaa keessa yeroo dhibbaa ol torbaatamaa ol niji gama rabbii kootiis deebi'aa araaramas isa kadhadhaa jedhan istighfaarinii fi tawbaan garaagara jechuudha wa an istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi ergasii gama rabbii deebi'aa istighfaara jechuun kanat arraba keetiin yaa rabbinaa araaram talabul maghfira siinii talabaa jedhamte beekamte araarama rabbiirra barbaaduu jedhama tawbaan immoo waa sadi guuttachuu qaba of keessaa yoo haqa khaaliqaa ta'e waa sadi guuttachuu dhayyi qaba inni jalqabaa badii hojjetaartu sana dhaabuu qabda achumatti qax gootee badii sana ofirraa dhaabuun dirqama badii hojjetaara nurraa dhaabachuun dirqama akka rabbiin tawbaan kee sirrii ta'e irraa taqabbaluu fi inni jalqabaa أن التوبة أمر زائد على الاستغفار استغفار رتد بلت وامبرات جتشو إيقبر رجن شروط أصدق يو حقا ربي كفتر الرئ يو حقا مو إلي من ماتر الرئ شروط أفرقبا شرطين النجل كبا الإقلاع عن الذنب فورا جران قرينو لموتا يكرر أبتشو قط جته بدير رات أبتشو بدي تكو جتاتو ما استغفارا جتو أسيني nama gowwomsa yeroo waa gurgurtu waatti maktee gurguraa safara kutaa miizana sanarraa kutuudhaan toobadhaan hin ta'u miizana kutuudhaaf deetu makaatee yaa rabbi san balleesse naa dhiisi jettee toobbattaa jechuudha al-iqlaa'u ani dhanbi fawran achumaan irraa dhaabbachuu inni lammaffaa annadamu calaa maa faata isa hojjettee dabarsites yaadattee itti gammaduun qabdu
ay jiru kana dabarsine bashannana akkasii dabarsine isa durii namoota wajjin badii balleessite kana yaadatte sitti toluun qabu badii yaadatte tam gammadama fuulli kee akkamitti si gammada isa rabbiin buluu didde ajaja rabbii faallessite karaa rabbiin hin jaallanne irra deemaa turte itti gammaduun hin ta'u gonkumayyuu rifachuu qabda gugaan kee ku walitti suntuuruu qaba yeroo badii sana yaadatte annadamu alaa maa faata malee badii sana yaadatte kan qalbiin kee gammadu hammallee mi'eeffatu yoo ta'e toobaan kee taqabbalamuu hin danda'u jechuudha maqbuulaa miti toobachii fudhataman qabu rabbi biratti inni sadanfaa al'azmu alaa cadami al'awda gara badii kanatti hin deebi'u jettee murteeffachuu qabda murteessite kana booda badiitti hin deebi'u naga'aa jettee irraa gaabbitee deebitaa jechuudha inni kun seera toobaa waan haqa rabbiitti rarra'u gaafa haqa ilma namaatti immoo rarra'ee jedhe yoo miiteetta ta'e zulmii wahii ta'e haqa namichaa deebisuu yookiin immoo haqa namichaa kana akka inni siif araaramu dhiifama siif godhu dhiifama gaafachuu barbaada ulaagaa toobaati jechuudha toobaan haala kanaan fudhatama qabata ulamoonni dabalata dudubbatanis ni jiru ulaagaa kana fakkeenyaaf badii gaafa dhiiftu kana rabbiif jecha dhiisuu qabda malee badii sana hojjechuu dadhabde dhiisuu hin qabdu yookiin dhimma biraatiif dhiisuu hin qabdu fakkeenyaaf zinaa gochuu jedhe namichi zinaaruma godhuu jedhe dhabe inni kun badii akkuma waan hojjeteetti itti barreeffama maaliif rabbiif jecha hin dhiifne yookiin eersii sodaatee dhiise yookiin ribaa fudhachuu jedhee baankiidhaa baankiinuu mana qabsiisu malee harkaa ittiin kennu dhaqee fudhachuu jedhee mana qabsiisu dhabe ribaan hojjenne ribaan nyaanne jennoo ittuma barreeffaman akkasii gaafa dhiiftu rabbiif jecha dhiisuu dhayyi qabda akka ulaagaatti kan ulamaan dabalan keessa wantoonni akkasii jechuudha fakkeenyaaf an yakuuna tarku dhanbi lillaahi laa lishay'in aakhar badii dhiisuun kun rabbiif jecha ta'uu qaba rabbiif jecha ta'uu qaba gaafa badii dhiifnu jechuudha falaa yusammaa taa'iban man taraka dhunuub li'annahaa tu'athiru alaa jaahihi wasumcatihi yoon badii kana yoon fakkeenyaaf sigaaraa tuute yoon mana shiishaa dhaqe yoon mana dhugaatii dhaqe kabajan dhaba waan akkasiiti jedhee dhiisuudhaan toobateeran jedhamu dhiisuun bareedaadha hayaa qaanfiidhaa waa dhiisuun bareedaadha bor rabbii jecha sinuma dhiifta garuu ulaagaa toobaa keessa inni tokko badii dhiiftu sana rabbiif jecha dhiisuudha yooni waan akkanaa hojjedhe khamrii dhuge na dhukkubsa كمان ترك الزنا والفاحشة خشية يعني المرض المتعد ركبنا مرة ما تدرب سوداء في يوزنا دي سيجده ومتكسي يكوني غبون جاد جده سير التجابات يوم غبو جنكابا مي من هيدام بوا جده غبارا توبت إني كن توبان جدم موتما سوداء ملي توبان جدم نكنا إني كنوس إني فداتوس قرار أبيودي سي إني كن toobatin jedhamu ittuma gaafatama rabbiin biratti jechuudha kanaafu toobaan keenya gaafa badiirraa dhaabbannu rabbiif jecha dhaabbachuu haa ta'u toobaan iddoo guddaa qaba rabbi biratti osoo rabbiin ulaa toobaa nuuf banee carraa kana nuuf uume akka nuti gama rabbiitti deebinu nuuf hin banne hundi keenya iyyuu badii keessa jirra hundi keenya iyyuu zaalimoota hundi keenya iyyuu sila salphina guddaa keessa jirra kanaaf toobaan kun ni'imaa rabbii isa guddaa ta'uusaa baruun barbaachisaadha nuti immoo hamma haalli nuti amma keessa jirru ramadaana hulaan isaa baname itti seenutti jirra yeroo ramadaanni dhufee seenu keessa immoo lallabaan tokko gama rabbiitii lallabeet yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya asharri aqsir yaa namni khayrii barbaaddu as deebi'i kottu yeroo khayriiti yeroo hojii gaarii hojjetanu itti fufi jabaadhu namni sharrii barbaaddu immoo gadi dhaabbadhu yeroo saatii miti yeroo yakka hojjetanuu miti yeroo ajaja rabbii diiganuu miti jedheetii lallabaa jedhan ramadaanatti yenna seennu kana hojiin guddaan nurraa eegamu jalqaba badii keenya duraanii sana yaadanne lakkoofne bakka inni jiru funaannee baafnee of odiit of goone toobaa qulqulluudhaan qalbii qulqulluudhaan ramadaana kanatti seenuudha yinu barbaachisa
maaliif ji'a xuriidhaan itti seenanuu miti ji'a qalbii xuriidhaan itti seenanuu miti ji'a arraba xuriidhaan ji'a harka xuriidhaan ji'a ija gurra xuriidhaan itti seenanuu miti ji'a qalbii fi harkaa fi miilaa fi qaama qulqulluudhaan itti seenan malee jira utuu badiin adda addaa nurra jiru qaama keenya baay'ee haguugee jiru itti seenanuu miti jechuudha. Kanaafuu toobaa kana haa toobbannu waan ilmaan namaatti balleessinee jirru hanga danda'ameen haqasaa haa deebifnu araarama irra haa kadhannu waliif haa araaramnu waan haqa rabbii ta'e immoo yaadannee gaabbinee isa dur balleessineef yaa rabbi nu araarame jennee gama rabbiitti haa deebinu ji'a ramadaanaa kana akkasiin haa taqabballu. Inni tokko guddaan tokko qalbii keenya qulqulleessuudha. Qalbii namaa hisdiirraa jibbaarraa qulqulleessinee ji'a soomaatti seenuudha. Hisdiidhaa jiru ramadaan dhufee nurra hin seenin. Qalbii keenya irra xurii inaaffaa xurii hiqdii jibbaatii jiru ramadaanni dhufee nurra hin seenin. Innal hasada ya'kulul hasanaat kamaa ya'kulun naarul hatab. Hisdiin yookiin jibbaan waanyoon akka ibiddi qoraan gubee balleessutti khayrii namaa gubee nyaatee dhabamsiisaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf ramadaannati soomaartu akka hin dhabamne salaannati salaatuuf deemtu taraawihinati salaattu quraanati qara'uuf deemtu sadaqaanati saddaqachuuf deemtu ramadaana kana keessa akkasi jalaa dhabaman taane akka nu jalaa dhukkee quttoo hin taane jalqaba qalbiirraa kaasuu dhayyi qaba. Qalbiin qulqullaa'e gama rabbii deebi'uu dhayyi qaba. Yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim. Guyyaan qiyaamaa qabeenyi sin fayyadu ilmaan sin fayyadu yoo ati qalbii qulqulluu fudhattee rabbiin bira dhaqxe malee jechuudha. Inni jalqabaa kan qulqulleeffamuun toobaan kun saamunaan toobaa dhaqee dhiquu qabu qalbii keenya. Maal jedhani ulamoonni ikhlaasni shirkiirraa qulqullaa'uun jalqabuma meeshaa qulqulluu bareedaa isaa taate bahuudha. Erga sana ammoo yakka adda addaa hojjettee sirratti argama. Yakka kana kanatti ittiin miiccataa bakka dhayxetti huccuu kan kee ammaa deebiftee miiccatta jira miti. Inni kun tawbaadha jechuudha. Inuma sirraa miicca bakka ati dhaqxetti jechuudha. Tawbaadha sirraa miiccaa deema. Inni dabalataa ammoo istikfaarri immoo badii xixiqqoo sirraa argamu kanayyi sirraa harcaasaa deemaa jechuudha. Kanaafuu badii hin tuffannu toobannu dhumarratti seenaa ibnu kasiir dubbate tokkoon gabaabsee isiniif kaasa. Nama ibnu abdurrahiim jedhamu tokko ibnu kasiir bidaayaaf nihaayaa irratti dubbate. Maal irratti dubbata? Yakka hin tuffatinaa yakki xinnoonu nama halaaktii jechuu irratti dubbate. Ibnu abdurrahiim nama jedhamu wahiitu mujaahida ture nama quraana qara'e. Nama quraana haffazee mujaahida kanatu mujaahidaa wajjin deema ture. Osoo roomiin keessa deemu lolaaf jihaadaaf osoo deemu dubartii tokko arge gurfaa irratti mana wahii irratti arge dubartiin asaaraati baay'ee bareeddi ture ilaale akki shari'aa islaamaa ajnabiyyaa gaafa laaltu ija kan kee gadi cabsii jedha itti fuftee balaqqi gootee ilaalin eeyyamamu jedha. Garuu inni sii kana hojiirra oolchuu didee ija qofaan laalummaa maal miti jedheetuma itti fufee ilaale. Yeroo itti fufee ilaalu qalbii isaarra seene. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وان جري حجتا ترنتو كسبا ترنتو قلبي جرا كان مرغي دوچه جده جد ربين اك جري حقا هبن اك جري غر حقاتين دبين يكتي كونا تجت كو نتر كانفت غر قلبي ساتي تر كانفت كيف السبيل اليك ابون كالتي كمين نسيت بردفو دندا جده غافت دبرتي كان yeroon ni gaafatu dubartiin kun amantii nasaaraati laa sabiila ilayya illaa an tatanassara wa takfura bi muhammadin gara koo dhufuu hin dandeessu hanga kiristaana taate muhammaditti kafartutti jetteeniin laal sila yakki hojjetame maa inni ija gadi qabuu dhiisuudha. Lammaffaa dhuftee qalbii irra xabbi jettee qalbii yaaduu jalqabe. Sadaffaa lana haasaatti cehe jechuudha. Haasaa walitti deddeebisu akkamiin insi bira gahuu danda'a jedheen. Kan na bira gahuu dandeessu tokko kiristaana ta'uu lammaffaa muhammaditti kafaruu jette. Jennaan inni bari'un min muhammadin wa min al-islaam an islaamummaa irraa qulqullaa'ee diinii muhammadii dhiiseera akkamiin insi bira dhufaa jedhe. Mujaahidoonni sila gara ruum deemaaran wajjin turanii quban qaban. Yenna kana asumaan hulaa bantee fi ol galchitee wal fuudhanii warri kun
مجاهدون الأجهاني رفتني باي نمني كليس قرآن حفظي كليس جهادة توري كليس كرا ربي تكابسا توري كن أكم ربي تكفري يكتكون كن قلبي ساكيس سنتي ربي نسول لبسيفته دنيا ساتف آخرة سابل لسيته أكم مجد تجدني باي رفتن ديماني جهاد هدو لولاني هدو قبساني ديني ربي والقبوداف هدو قبساني نجر دفنو ابن عبد الرحيم كان نيتي ساتي وجين أرجن نيتا ساتي وجين قطو كفري وفته تناده ربي سدي أفرشان جاه جده نبي محمد اتكفره ثالث ثلاثة جده أرجن اتدفني يا ابن عبد الرحيم جدن يا لما عبد الرحيم جدن ماذا فعل جهادك ماذا فعل قرآنك مير جهاني كيسو مالته قرآن كان كيسو مالته حفظين كان كيسو مالته جدني غافتا نسيتها جميعا هنتسيتو نندقد ما آية لما ملجد آية لما أنكم مالسين جنان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون كان جدتك فيادة الدجد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين والرب اتكفر ربي ولا لي ربي نيزي مكاف دغاول اتك بيدغل ربي وجنين غبرو كن وسو مسلمتان بر يروبايني جالتوني هو ترني جد ذرهم جرديس جد ربين ياكلوا ويتمتعوا اكبل لدا حناتن وكبل لدا بشننن وكن ياننو فسوف يعلمون من داس موسيچ برو جد سنقو فياد داجد سنه ما في عدد قلبي ساچن كما قلبي ساده ما اكمت نمني توكما ربي بريكه يتي توكما ربي ديسه وامه قولت غور غونكم دندام قلبي ساسانان دما يجچودا كنافو يكرا اوف ايغنو غم ربي هديبنو رمضان كان كلنا نحسمن اكما الركيسه كينيا كلسنه كيسو كينيا سكلسنو الربني كينيا وان انتان را بدين تان را كللا غري كينيا اجي كينيا وان انتان الالو وان انتان دغفچو را كللا جي رمضان كان كيسا من كينيا تي فيلمين بنا من قران هبنا مدوسن اجي كينيا فيلم لالن دعوه اسلامها الالو من كينيا كيستي اجولن كينيا دراما وان انتانه بدي أدى أداهن لالن قرآن ربي هدقفتنو إرقى ربي هدقفتنو برنوت إسلامها وردفنو ملي بدي أدى كيسا هنگلن سنين جدا ولما قلت وايتو باكن أنقباب سيسني دبرسو يادي كان فكاتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته